haala kanaan bareechanii isallee simataniiru. Odeeffannoo dhimma amantiitiin wal qabatee taphata kubbaa miilaa beekamaa amantiin islaamaa ta'e lammii Masrii kan ta'e sabab Muhammad Salah 7 adabame nuun jedha oduun BBC'n baase. Namichoon Geer Haaland jedhamu fuula Tiwiitarii isaa irratti Muhammad Salah xureessuuf barruu jibbiinsa qabu gadi dhiisuu caalaa amantii isaatiif haala salaata isaas irratti kana jechuun Muhammad Salah tapha duraa daqiiqaa 45 eega xumuree booda yeroo boqonnaatitti gara Makkaa ilaalee salaatuu isaatti qooseera. Sababa kanaan qoratamaa kan ture biyya Ingiliiz keessa mana murtii magaalaa Liverpoolitti namicha kanarratti turtii mana hidhaa 7 fi tapha sa'a 200 mindaa malee akka tajaajilu itti murteeffameera. Oduun dhiheenya kana dhagayamaa turan irraa keessattuu dhimma amantiitiin wal qabatee namoota akka addunyaatti dhiibbaa uuman keessa hayyuu addunyaa ajaa'ibsiise daa'ii islaamaa beekamaa kan ta'e Dr. Zakir wal qabatee obboleessi keenya Abduu Abshiruu barruu kan nu biraan gaheera akka ittaanutti isiniif dhiyeessa. Gamtaa Musliimoota Maleeshiyaatti dhageettii olaanaa kan qaban hogganaan paartii islaamaa Abdul Hadiin gadda ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin nuti Musliimoonni Maleeshiyaa Dr. Zakir Indiif dabarfamanii kennamuu abadan hin eeyyamnu. Beekaa muslimaa tiksuuf dirqama guddaatu nurra jira. Dhimma Dr. Zakir irratti muummichi ministeera murtee kophaa isaanii murteessan hin qabaatan miliyoonotaan kan lakkaa'amnu. Obboleewwan muslimaa obboleessa keenya Dr. Zakir hanga xumuraatti ni deeggarra jedhu. Dr. Zakir amantaalee wal bira qabuun beekumsa kan kuufateedha. Osoo amantaa nama biroo hin xureessin tooftaa bilchaataa ta'een kan ummata barsiisuudha. Beekaa fi hayyuu keenya Dr. Zakir akka inni Hindiif dabarfamee kennamu kan gaafachaa jiru kaabinoota shanyummaa fi jibbiinsi isaan burjaajeesse akka ta'e quba qabna. Kanaaf nutis sarara diimaa hin ce'inaa obbolummaan muslimaa lammummaa keenyaa oliidha isiniin jenna.